Akkam jirtu sabskraayibarootaa fi hordoftoota YouTube Trueshop Marketplace. Viidiyoo keenya har'aatiin websaayitii Trueshop waliin ta'uudhaan carraa hojii Daminaa Tech isiniif fide fayyadamuudhaan jechuudha. Barreeffama websaayitii keessan irratti maxxansuu qofaan maxxansitanii achi sheer gochuu qofaan akkaataa yuuroo 10 kaasee hanga 100 guyyaatti hojjechuu akkaataa itti dandeessan isinitti agarsiisa. Carraan kun carraa yeroo gabaabaa fi namoota xiqqoodhaaf qofa kan qophaa'e waan ta'eef hirmaannaa kanarratti hirmaachuudhaan dhaabbata ibsaa Daminaa Tech waliin ta'uudhaan galii guddaa akka argattan jenne jechuudha. Viidiyoo kana wayitii ilaaltan chaanaalii keenya subscribe gochuu akkasumas like gochuudhaan komentii immoo yaada keessan komentii keessa nuu kaa'uudhaan akka jalqabdan isin hubachiisna. Nu waliin ta'uudhaan yoo waliin taanee hojjenne galii guddaa akka argannu isiniif waadaa galla jechuudha. Galatooma gara viidiyoo keenyaatti haa dachaanu. Akkam jirtu subscriberoota akkasumas immoo daawwattoota chaanaalii keenyaa viidiyoo kana wayitii jalqabdan warri subscribe already gootan like gochuudhaan akkasumas immoo warri subscribe hin goone chaanaaliin kun baay'ee isin fayyada waan ta'eef subscribe gochuudhaan yaada keessan immoo komentii jalatti nu kaa'uudhaan share gochuudhaan jalqabnu. So viidiyoo keenya har'aatiin wanni guddaan wal barsiisnu maali? Akkuma argitan websaayitii haala salphaadhaan uumuudhaan AdSense Google AdSense irratti monetize goonee achi guyyaa guyyaadhaan yuuroo akka itti argachuu dandeenyu haala salphaa ta'een baay'ee salphaa ta'een kan wal garsiisnu ta'a jechuudha. Dhuma viidiyoo kanarratti websaayitii bareedaa akka kanaa ni qabaatan jechuudha. Akka kennaa websaayitii Trueshop jennee Trueshop irratti Trueshop jennee search goone websaayitii bareedaa Trueshop jalatti banachuudhaan akkasumas websaayitii dhuunfaa keessan illee yoo banachuu barbaadan dhuunfaa keessaniin websaayitii bareedaa banachuudhaan akka itti online irraa qarshii hojjettan ilaalla jechuudha. Akka fakkeenyaaf Trueshop irratti websaayitiin baname keessaa inni tokko Google irratti bokkuu Trueshop jennee gaafa search goone bokkuu financial tech solution kan jedhu kun isinii dhufa. Websaayitii akka kanaa banuudhaan websaayitiin kun amma Trueshop jalatti waliin Google AdSense irratti websaayitii monetize ta'edha jechuudha. Websaayitii akka kanaa isiniif akkaataa nullee isiniif bannee monetize goonee isinii kennina. Isinis irratti hojjechuu ni dandeettanii akkasumas immoo websaayitii akka kanaa hoo akkamitti uumuu danda'allee kan jedhu beekumsa irraa argattan jechuudha. Websaayitiin kun websaayitii already professionally ta'edha jechuudha. Websaayitii akka kanaa akkaataa itti uumtan akkaataa monetize itti gootan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So erga hagana jennee booda websaayitii erga bannee booda mee hagam monetize gochuu dandeenya kan jedhu immoo waliin ilaalla jechuudha. Nu waliin tura. Fakkeenyaaf akkuma argitan websaayitiin kanarratti bokkuu kanarratti waan tokko lamaan takka yoo jenne fakkeenyaaf kun amma home page isaati about page irratti maal akka fakkaatu aboutiin isaallee maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Page adda addaati. Page kanneen share godhatee yuuroo inni argataa jirullee seennee isinitti agarsiisa asumarratti jechuudha. Login godheetiin asumarratti isin agarsiisa jechuudha. Barreeffamoota adda addaa asirratti maxxansee jira. Akkaataan barreeffamni itti maxxanfamu immoo viidiyoo kanaan dura isin hojjenneerra ChatGPT illee fayyadamuudhaan yookaan Gemini illee yookaan AI adda addaa yookaan immoo harka keessan irra kan jiru barreeffamoota adda addaa akkanaa maxxansuudhaan barreeffama maxxansuudhaan post gochuu keessaniin qofa nama yuuroo galii guddaa argatu akka taatanidha jechuudha. Carraaqqiin kennan waliin yoo hojjettan jechuudha. So bokkuu Trueshop kana yoo ilaalle yookaan immoo bokkuu.com kana yoo ilaalle jalqaba irratti galii hagamii haga hojjetaa jiru waliin haa ilaallu. So dashboardii isaatti seena jalqaba irratti login godha. Then as keessa login asiin godha. Okay. Then erga hagana janaan jedhee booda gara loginii seenee
yuuroo inni hojjetaa jiru abbaan websaayitii kanaa yuuroo hagam hojjetaa jira kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. As keessaan fakkeenyaaf kun daashboordii websaayitii isaati. Isinillee tartiibaan viidiyoo kana jalqaba hanga dhumaatti yoo fixan websaayitii akka kanaa akkamitti uumuu akka dandeettan akkasumas immoo akkamitti monetaayiz gochuu akka dandeettan akkasumas immoo nu waliin immoo yoo hojjettan bilisaan akka hojjechuuti. Bilisaan isinii banna websaayitii jechuudha. So monetaayiz ka ta'e jechuudha. Isinillee kan dhuunfaa keessanii monetaayiz gochuu barbaaddanis akkaataa isaa ilaaltanii so daashboordii kana keessa yaa saayitii ka jettu tana ka googilii kanatti deemnee daashboordii keessa seennee gatii abbaan websaayitii kanaa jechuudha haga inni hojjetaa jiru waliin haa ilaallu. So as biratti weetii deemnu akkana nu dhufa. Then achi as keessatti yaa visitariin isaa nama meeqatti isa daawwatee akkasumas immoo engagementiin tiraafikiin isaa maali inni top earning pagein isaa maali ka jedhu asiin nu fida. Then akkuma argitan yaa visit lengziin isaa asiin jira key metrics adda addaa asiin nu fida jechuudha. Data adda addaati kuni. Then fakkeenyaaf yaa top earningiin isaa page akkamitti marsariitii websaayitii uumuu barreeffama jedhurraa yuuroo 11 argatee jira. Waa'ee forex tradingii barreessee maxxanseerraa yuuroo 4 argatee jira. Asiin akkana nu kaahaa jechuudha. Guutuu isaa monetaayizeeshinii yuuroo 11 gara 55 hojjetee gara 55 kaawwatii hojjetu yaa visitarii 972 qofaani jechuudha. Nama 972 qofatu isaaf ilaali jechuudha. Kunis eessarraa ilaalame yoo jenne as biraan akkuma argitan organic social media irraa kan akka Facebook irratti share godhatee websaayitii isaa abbaan websaayitii kanaa. Then organic social media irraa argateera. Akkasumas immoo Telegram irraa direct linkii gadhiisuudhaan linkiidhaan Telegram irraa akkanatti nama 812 argateera. Akkasumas immoo unassigned waan tokko bakka tokko irraa argateera jechuudha. Organic search irraa search Google irratti search godhamuudhaan immoo hagam percentii 0.4 yookaan immoo namni 4 seenee isaaf ilaalee jira. Akkasumas immoo viidiyoo YouTube irraa namni dhufee ilaaleef immoo zarii 2 jechuudha. So gara gadii gara monetaayizeeshinii bira wayitii deemne jechuudha. Haga inni arnu godhee waliin ilaalla jechuudha. Guyyaa 7 keessatti jechuudha kana ka hojjechuu danda'e guyyaa 7 keessatti akkuma argitan earningiin isaa yuuroo 53 achi page RPM jechuun nama 1,000 irraa yuuroo meeqa argataa jira. Viewii yookaan immoo namni 1,000 websaayitii isaa wayitii ilaalu yuuroo 11 argataa jira abbaan websaayitii kanaa jechuudha. Impressionii 15,000 wayitii argatu yuuroo 11 baay'isanii jechuudha asiin. So yuuroo 11 baay'isanii so gatii isaa isinii kenna. Ammas namni as keessaan immoo yoom sirriitti isaaf ilaalame ka jedhu yoo sirriitti ilaalle akkuma argitan October 2tti baname websaayitiin kuni asirratti akkuma himutti jechuudha. So October 2 irraa kaasee yaa earningiin isaa 0.19 ture. Achi yuuroo 2 guyyaatti argachuu gara yuuroo 3 guddifachuu jalqabe. Achi gara guyyaa yuuroo 5 guddifachuu jalqabe akkana jedha. Gara yuuroo 7 amma immoo gara yuuroo 10 guyyaatti argachuu jalqabee jira jechuudha. Akkuma asirratti argitan immoo yaa top earning page dha jechuudha. So hagana yoo jenne mee jalqaba irratti akkamitti banamaa websaayitiin kun akkamitti banama kan jedhu immoo waliin haa ilaallu. Nu wajjin tura chaanaalii keenya subscribe godhaa. Akkasumas immoo namni nu waliin akkuma kana websaayitii banachuudhaan immoo monetaayiz godhachuudhaan warri qarshii haganaa hojjechuudhaa barbaadan yuuroodhaan jechuudha. Yaa torbaan tokko keessa torbaan 2 keessa yuuroo haga 100 ji'atti jechuu hanga 100 hojjetamuu danda'a jechuu as keessaan. Warri akkanatti wanni gatii guddaadhaan yuuroo guddaadhaan immoo namoonni hojjechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa dhaabbata Daminaa Tech yookaan immoo dhaabbata ibsaa Daminaa Tech jalatti bilbiluudhaan lakkoofsi kunis duwwaa 969 70 irratti bilbiluudhaan galmaa'uu ni dandeessanii firiidhaa. Domain name fi waan hundu
bilisaa carraa guddaa qabdanii carraa kanaan fayyadamaa jenna. Amma immoo akkaataa websaayitiin itti banamuu waliin ilaalla. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo komentii gochuu, like gochuu illee hin dagatinaa jenna.